gurraachi kun ka hundi isaa wal fakkaatu hiyyeessi qulqulluu watakka kan qabne gabareen kunniin kama biyya baatan kophee keessan ajaasa yaadattanii amma likkii isinitti hima wallaahi kophee keessan ajaasa yaadattanii amma kaachiin dhiitaa ta'e qoreen biyyuma Itoophiyaa tana ta'e isaan itti laatan qoreen waraantee wayyaalee tafkiin as keessa yaatee ases seentee injiraan qimaalamina marii as guuttee namu ganamu garii faa rifeensa irraa ciru sodaata farka irraa ciru wallaahi laziim akkana ture hundi siitu huccuu manaa kan nu godaan seetan huccuu ta'u uffatu huccuu hodhu simaa godhaa fi kophee hodhu taan ibiddaan oowwistee kophee gooti kaan ganamu makiina safii deemaa ola huccuu ta'u namni firaa jijjiira laga kami shaawara ganamu seename guyyaa ganamarra waa dibatti mee meekaappii maadaamii fakkaatuun ce'utee maal qabdi ta'ii diimeeffattee yaatu sun itti gayyaatu wallahi laziim qananii rabbi sin godhe Suudi Arabiyaan tun alhamdulillah jedha biyya namaan arrabsina yoo biyya takka jibbitee bar irrumaa deemu mirga qaban si hidhuufis si tumuufis si reebuufis eeka biyya mirga isaaniiti gartee biyya teenya nu haa guddisu Dubaay gurguddoo tana teessan seetan isin fooqii gurguddoo kanatti keessa yaa'an kan kofoo intaana kaayyatee intalsi sheekaa hijaaba dhiiftee harma gallakkistee taa'asii akka fadha godhaa keessa deemtoona jannata seet akka guyyaa qiyaama rabbii dagalchee ummata yaa jarana miskiin marraa tolde boo boonuun tujjaaruun nagaan taa'u jira yaa jaran keenya waa keessa goggogaa yoo keessa kan ol baase wanta keessan jira ka alaabaa ta'u keessa duwwaa wala maa fi sarraafaa keessaas jarana suuta deema wallahi suuta deema wallahi nama jibbisiisan wallahi nama jibbisiisa akka malee akka godhataa jirtan amma miidiyaa kanarratti galtee bar waan wal fixxee baram kana kan gochuu jiru bar ganduma sadiibe ijoollee arsii jechuun walumaa galatti jimma harargee ijoollee musliimaati akkana hundi isaatu musliimu kanuma baachisee qabnee dadhabnee achi buusi as buusi jennee isuma kana kama musliimaa kana walirraa jibbaan isinitti haadhaa liqimsaame hundi keessan masaakiina ilmaan gabaree dhageeffadhaa sirritti ilmaan gabaree ka abbaan isaadhaa boqoon isaadhaa akkanatti walitti gade abboonni keenya guutuun isaanii akkasuma nama tokkotu dureessa nama tokkotu abbaan isaadhaa ka akkana boqoo walitti gade nutu ka surree usuun godhatin guddan godhatanii jirtan nama dhugaa dubbadhame hundi keessan garaagarummaa qabdan isaa as dhuftanii ammoo shurraabii godhatanii jennaan waan guddaa useetanii uf jajjanii jibbaattanii haasoytanii sin dadhabanii beekamaa taatanii feemesii taatanii ergasanii an ibalu jettan akka waan nama jiru mega daabadha of laala suuraa ofii haamata kudhan itti deebi'a laala hundi isaa yeroo suuraa qabaate suuraa yoo qabaate suuraa keessan deebi'a laala anillee suuraa ta'e ofirra baqatee inni farge wallahi gadi dhaabbadha alhamdulillah jedhame wallahi akkas rabbi asiisin fide isinu tokkoomaati tokkichummaadha wal qabadha ani muslima jedha awwal erga sani ammoo akka oromootitti oromoodha jedha wal qarqaara wal bira dhaabbadha waan garagara addaan qoqqoodattanii ufii bu'aa uf dhabamsiiftanii waan isin hin galchine keessa waan hunda addaan qoqqoodattanii ani ebaluudha ganda ebaluuti ani ganda ebaluuti yaa ummata keenya akkas hin ta'in akka nuti bar waa hedduu walitti nu hidha laa ilaaha illallah kalimaan guddoon isii tana kan wanni lammataa ammoo oromummaa keessaallee ummata abbaa tokkooti laakiin ammoo isin wanni isin gochaa jirta waan sirriidhaatiin mee gad dhaabbadha of laala kana keessaallee baha waan fokkata kana keessaa bahaati waan tokko jechuudha waan tokkichummaa namaa fi duratti dalagaa kana wanni kaafnee waan sanirraa dhukkee isinirraa kaasuun yeroo garii barbaachisa ani waan isinin jedhu ammoo ani rahmata isinin godhu wallahi rahmata isinin godhu tasuma taate ani akkasi amma tan ajaa'ibsiistu beektaa gaafa yaani an ummata na dhibe ummata gartee maal jedhan qilleensa beektaa Filiippaaf jettiin faranjiin ummatuma qilleensa jala deemu gartee zahamaa wooma jala gartee hamaasaa gaafa ramadaanii dhibe hundisi islaama laal islaama gartee mi'a fi mi'a kuwees maasha Allah hijaabni gartee koofiyaanis tasbiinis quraana islaama bareeda gartee gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqame yoo fidaaka abi ya rasulallah jedha fidaaka mee nabi Muhammad jechuun ulaagaan sii meeqa jara keenya waan akkam waan itti si ajajjee fudhachuu waan raasi dhorki dhooggochuu gartee kana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechuun hin hordoftu nabi Muhammadi yaa durrijee hadiisa isaan barattu quraana isaan barattu gaafa kaafiri durirraa keenuma rabsaaba nahnu a'lamu bima yaqul waan sinjaan nu beeka jeebo
قرتي نبينا إنا كفينا كالمستهزئين ربي نجي قرتي ورسك إيش نقول ورس قرتي بون أكفت دوت هند سي ربي نبي والله نبي محمد نأجيف نجاني ربي قرتي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ربي نما بس نبيوته هند ربي سبحانه وتعالى نبيوته ورجع رسول توت إسا قرتي ربي نمتي إسا قرتي مؤمن توتا في اللي نتم سنا قرتي رسول توتا في اللي الدنيا في آخرت اللي جري ati nabiichaan hordofettee nabi Muhammad sirban dhaggeeffatiin siin jedhe caffaraa oolta ummata nabi Muhammadin hordofeetta ara silaa mootummaan suudii nama tiktookii seenu tokko ajjechaa irra dabarsine takka maneedhaa jedhe namni seenu takka hin jiru nabi Muhammad sit dhufee sitti hime irraa fagaadhu siin jedhe qur'aana baradhu siin jedhe hadiisa si fede wama ataakum rasuulu fakhuduu wama nahaakum anhu fanta'u siin jedhe kana godhutti hin jirtu وفت إني إجابة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين جوسا بولو تنجرت أكما واحد إنسان ميرا رفت إجابة دبرتي تشرها سيفيلة وفنا سيفيلة خم موديل سرت لاليخ سيفيلة ربي خيتيتو إذا شمرة قدي سيوفي سنتو سيفيلة وفنا شمرة تشرها أججا خنميم سنو هن نردفتو هن شفنتو شفرو جرتا قرآن قبته إقرأ باسم ربك مكا ربي جبايا تنشيدا راياتين maal jechu waan quraan keessa jiru maali quraani na ajaja maali raana dhorka maali naan jechu jira maal rabbi narraa barbaada anuu isarraa maali barbaada hin beeytu afaan salaataa hin beeytu sirba meeqaaffas deemte quraan hin beeytu attahiyyaata hin beeytu akkasiin amantii namaa jala deemtee waa tuttuy takkas reefu harkeetiin ganda jalteessaa waan argitee asu jaamboo jootee beeti saaba nabi rabbiidha alayhi salaatu wasalaam hin beektu jaamboo jootee beeti saaba jedhanii mubasharaame maqaa isaanii wajjin jedhu wallaahi laziim seenaa nabi muhammaduu hin beeytu bar gara keenya dhugee isin himna ijoollee gartee seenaa nabi muhammad nabi muhammad nyaatarraa maal fadhaa uffatarraa akkam fadhaa jecha gartee yaani deemsoo akkamit deemaa arrii meeqa qabaa dheerinni isaa hangamii yoo ciisu akkamit ciisaa yoo gartee imala deemu ijoollee yoo arge kam jaa maal jaalataa kana waa'ee isaatu seenaa isaan beeytu yaa jiran wallaahi rakkisaadha nama rakkistan jaahilli yoomiyyuu rakkeen nama rakka rabbi isinii baabaasu iida geessanii gammachuma kana wallaahi dhugaa keessan amma ijoolleen baduu irraa kan ka'e sirba jedhu su jedhanii dhibaar maal jedhan saa ennu maal jedhan saa ani du'ee san hin dadhabdu ani du'ee jedhan ani naaf hin galu qabadhee hin danda'u wallahi ani du'ee ka jedhan san hin dadhabdu ani du'ee gaggabe kunoo gaggabu jira baktaa'utti jira lafa dhayeetiin jira hirribi dhaqqabuu didee irriba rafuu wallaani jannatallee nageessita jaanii bar wallahi ani san hin dhageenye jannataa san hin dhageenye wallahi jannata nageessita ani du'ee jira baktaa'ee jira kunoo dhabama ta'eetiin jira kootol naqabi kan jedhan san amma akkas kanuma boonni biraa dhaban kana haffasdee bira teesse kana qabatte faatihaa yoo qaree jedhanii faatihaa mataan aggatteesseen karaatu waan ajaa'ibaati akka ijoollee kalee islaamootee qaraati bismillaahi akka ijoollee reefu islaamummaa qabattee qaraati laakiin sirba yoo sirbi jedhanii nama osoo kamaraadhe jedhan sani amaraadhe jedhan sani ka jaalalaa sanii mi kamaraadhe jedhan sun na fakkaata maraadhe ka jedhan sani isa sanii kamaraadhe jedhan san ni beekti isa kana ammoo quraana qaree osoo jedhani waan tokko hin beektu isa kana wallaalummaa duubatti hafummaa guddaan inni kun kana keessaa baha bahuu danda'a sirba waan jedhamu ofirraa lakkisa kun karaa shayxaanaati karaa rabbiitii miti karaa shayxaanaati karaa fokkataan karaa hin taaneen kana keessaa baha isinii galee kana keessaa baha waa baradhaa qur'aana baradhaa hadiisa baradhaa dhageeffadha daawa gara rabbii keessanitti waa siin kaleessu karaa sanitti yoo deemaatiin deemta ka jedhaa deemtan akkuma Abu Maazeedhan kana yookaan dhaloota bubbeedha kan jedhan raafama jini ramadaanaa kee acabcaabii as baateetiin laal tuun illeen uffata uffattee akkana sochootee akka waan taatee waan socho'aa dhiban hin beeku nutti as baatee eegasanii ramadaanni dabre sirba dachaati. Wasan undi gayyaate video waraab diyar wallahi lazim dubartiini fi jansangaa kan mufoon qabu wayya jiran lafeen asiin keessaan yaate hin jirtu feefoo sanuu video waraab shirgoote kana raayyaa irra kaayyatti yaa jira kee nashiidaa raayyaa fa'aa irra qarate waa'ee nama imaam salawaata irra fa'aa wanta rafe maaluma jirana ummatum akkamii dhufee na dhibee bar wallahi lazim osoo nabi Muhammaduu nu keessa jiraatee waan akkana kan dhiisaa jee gariin ka dhiisuu miti gartee osuma isaan keessa jiru meeqaa dideebbo tabbat yadaa abii laafii osuma jiru kallattumaan laayifii mubaasharaa jiru saniif nama rabbiin fadheen jara keenya rabbi anaaf isinillee haa qaceelchu islaama baatii ramadaan akkana ismuuzii ta'e kana torbaan kana arguuf teenya gartee
عيد صوم dubartiin fan qadaanuu isinirra jira baatuma ramadaanaa tanaa fixanne isin faani booda sheekaa mette nin barattu garee hin dhuftu quraana teessee hin barattu umrii si janajjanaa fi tiktookii sooshaal miidiyaa dhufu hunda isuma dura seena hin barattu maal baratti maalitti gootire akkanaan ta'e akkasiin ta'e ramadaana hunda qadaanirra jira soomanaa galgala kanarraa eegalaa guyyaa iidaa booda qadaa keessanis soomana rabbi isiniif haa laaffisu usaada isinirratti illee dheeratti لا والله السلام عليكم عيد مبارك وعليكم السلام ورحمة الله مبينا ربي نسينا بركة جزون دكيسلو يقول لك إنيا دام سيسي دام الجرو إسن الله هاجيك نمال الله جنبه غرين كيسا رما نرسينا كان أكم سياغو نرسي دونغتا سي ونجلنا سي دونغتون بيكو نغتا كانت نتورتك سيدا لبو أفان كي جاكو أفان ججباتو Sini gane afaan keenya kun afaan jajjaba. Nama dhungataa yemmuu kana hin beeknu ittiin. Itti hidhuudha laal wanna beekaa rukutuudha. Rukutaan kun isin ta'a. Rukutaan kun isin ta'a isin ta'u. Gariin akkana fudhata gariin fudhatu beekaa tururuu san hin beeku warri sooshaal miidiyaa kun dhugaa. Waan inni godhu kallattuma fasdaa bimaa nama balleessa. Oshuruu jennaan bara hawaasni hin bada. Oshuruu barbaachisa miidiyaa. Akkas. Ati wallaalaadhaa nama jechuma beekaadhaan sossobuun hin jirtu hin beeytu ati waan kee amantii ta'e aadaa ta'e illee hin beeytu. Yaani ittuma himu dirqama ta'a rabbi subhanahu wa ta'ala. Hawaasni kenna irreetuun isaa dhamme ijoolleen jala ooltu yoo taate malee. Sheekni taa'ee nabi rabbiidhaa alayhi salaatu wasalaam akkana jedhanii irraa yoo asliin yoo asladdiin arrabsee dhukkee irraa kaasee itti akkasitti irra galaaf. Gariin akkasi gariin dhagaadhaan fudhata gariin dhagayaan fudhata jedhanii bara. Akkasi wallahi. Rabbiin kee qaala Allah ta'ala qaala rasuulillahi waan dalagu. Gartee kolkoloo haadha isaatis tuqee achi tuqee jechaqnaatu isa sirreessa garii ammoo san jechuun ajajaa miti. Waa'ee jaalalaatis sirbarraa baranna jedhan jaalalli quraanarraa baratta malee mee sirbu mee ofiif sirbu waa'ee jaalala sirbu bultii isaatu takka onqa bultii isaatu diigamtee jirte ofiifu. Maal eeggata waliin ajjeefneessa waggaa tokkoomi waliin ajjeefneessa itti shugguutti waliin daa'imni sirbituun. Akkas. Gurbaa sirboomi wal jaalanne jedhanii waliif gaggannee jirra waliif duunee jirra jedhanii sirbituu tamiin argita yoo ijoollee takka taate malee sannuuta xoobatte yoo taate malee nama sirbu kamiin ka jaalalaan qabame jaalalaan nagaan jiraate argitan. Hundi siidaa dubartii 8-9 akkasitti bira gahan. Sossobanii jechuudha. Jaalala maali beeka namni jaalala beeku dubartii 9 jaalata. Namni jaalala beeku dubartii 10 jaalata. Gariin isaan fuudhee ka'eetti qallada bar. Fuudhee ka'eetti mana taa'ee barreessee ani du'ee jira gaggabee jira. Miskiinni asii ammoo dhugama si'aa beekaa taa'eetiin dhuguma gaggaban si'aa hin gaggabdas teessee. Tajaarsi irraa du'ee fi tajaarsi dhiise gallam xallaqaan sun cuftee asirra teessee jira bochii barsaatu. Gaafa qorraa mana madaamitti buqqisa. Teessee boosii barii. Rakkate hundi. Gaafa tokko nagare ani gaafa tokko jaalaltii alaala jedhanii numa dhaggeeffatan magaalaa tanuu bochu. Maaliin jeen haadhamu as maaltu kan numa ija gaafa tokko gartee marraa sagal na waraantee sirba jiru tokko jira dhufe. Maarree ture beekaan shukrii jamaal tokkos maarree na waraantaa jaalaltii alaa waa godhee fi numa bochu hundi algaa keessa ciiftee tajaarsa qabdu. Saboo arkeetiin ijoolmateen fira maaltu waa ta'een jeen gartee sirbaaree tokko beenaan jedhe innaa lillahi. Aboo uummanni quraanni boochisin sirbiin numa boochisaa hin jedhe. Tuni tazinaa raaftee tajaarsi jalaa deeme koronaa manatti hambise ta maadaamiin cafeetu ta hiraar cinqe ta gallakkifamte ta irraa du'e ta rukutamte ta gartee hundi siitum teesseetuma iyyite jedhuftaat ajaa'iba rabbi maal waan rakkoo biraadhaa waan biraatiin boo jirti malee waan naadhaa miti jaalalli akkanatti jaalalaaf jecha minaaminisiiniidha wanni jedhanii akkasitti wanna jedhan hin jiru wanni takkatti isinitti himuun seetaan akkasuma jaalalli dhugaa jira. Kan namni waliif wareegamu kamaal jedhu. Laakiin ka sagaagalummaadhaaf jecha kan walii bu'aan kun kijiba sheexaana tochi isin keessan seenee isin keessaan achitti immoo jira malee isiniin. Ijoolleen sirba baaftu sun teessee isin kolfitii bar jaartii ofii bira teessee laal mubaala kana qabatee isin kolfuu jirti. Isin ammoo imimmaa iyyaaftani. Laakiin ijoolleen sirba baafte sun ammoo mubaala kana qabattee mubaala siree ofirra ciiftee isin laalti.
أجي كوفلتي جد إيه جري تكام بون إجولة سيربا بام أكاري تدسي لفرنا تقول جنجل فل أمة تتا قوة أكاري لفرنا جنجل تتا أدون نافديتو أدون إنسنتو جاتاي نم أدون نما سنتي كويا غوتو نما سنتيس نما باتي والله بر ربي دبتي أستاذ والشعراء بر ألم ترى أنهم في كل واد يوم ربي بر جودن سين جنة ترى إيه بر جنة كيس إسينك إيه وما كان الرول دبرسي he wo huma abo rabbin fazkuruni azkuruni na farsa jade bar dubar jarti te man kaysa farsa do haram ummata la hawla wala quwwata way waraka artistota waqiji injiru bar إن برينة تسانو نما بيجكين ده سانو يو أكا أجا فكات تراني با دارت برانتي وين inna lillahi wa inna tawataka way reference khif hurul aini jani barat kijiba hurul aini ala rabbin garse lam yatmisu insun qabla wala jan rabbin jotana wali fakisa hurul aini جارتي جيسون تورا چالا جارتي جيسون كأنه چی كاميرا دام فكي جيسون إلالينا وسوبرا جيتاني دلال iriti godani دالتي رات ديوان برا فكاتو ترى إني جي أفكات تندو إيه bas غجر tamu sala garte والله ara birama zini agoru izini galkani khanu marat rabbi izini batal chona izini le aka chelchu bolawon ke islamatis islamar wara jiratu kanil islam rabbi sani fa lafis wara duga barbadu rabbi nasana gor nuti dawa bakka warri ganda khani khijibu nuf gari dabe hakum ustada wal jere achi san ki dibani miti raga godatani wan intan jolle dufte fitin jolle ko no banne janga garsifne ها إسانو مر وشهيد شاهد من أهل إسانو مر رجعت تباتي بين أشد ما تخير هاجراتني وأني دراتو كرتة أكما بيجونو جال مرهم بس أنا جرو نفر أبى ركني بس أنا تاو هي خانجا أكسي بر موتي تقوى تابر سبب خناتين من دال الدنيا رديم تاني تشورر كيسا كنا تقوى جرا شباري جي سنيف أشي ورد أراياسو جراتون إلاني يوم يو جراتون وهم ما في منفعون وكاب دنوتي أشي إنسان هفرسون أكفر أم قولون وي كيسا نجرا بها أكما آيا فرش ولا رب وإثمهما أكبر جري نتيجرته بوا قدو كيسا نجرا كيجي بساني كيسا والله سنيف جبان نارينا غندا سان ندير أن نتوى كم أنت لبنا سيران وجيب بيشي جامي إلا لا إلا لا نو كججبان نبر يروي إسارة شوانا جلان سنبر نتو ججبان شنو قالي أكس وكان من أمن الله أكس إن شاء الله أبو صبر الدين فمي ندب بنا سينا اللي يقولي جودة كنا بوتو يندب بنا خديجة نسيتنا سايجو أبو صبر الدين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الرجل وبركاته اللي ردوا كيك من جنة بري أساو جرا في فم عيد مبارك ولدك يسنو بقت أستاذك إن يرى نعجتي ورجل تاني دعاء جت بقت ليسا. آمين آمين بقى وجنو بين أبو مواد لبيك سومنا في التيمي أمك أسمعنا في التغير. عفوا لله ملي لماذا يا حبيبي؟ عفوا لله لماذا يا عفوا حبيبي؟ لله نو جنة ما لقوني لانك كبري سنوتيس كما كبيرة ما لقون وقت رمضان أقف عفوا لله جنة يا حبيبي يا أخونا لله هن حقيقة يو نجافت إن بيخني برماني يو حقيقة نجافت تكاك قلبي دانسي مفضلين من بيخون جنومان تجيب والله وبالله.